dhugaa namni dagate tahimuu hiree namaa rabbiin quraana keessatti isa kana isiniif kaasa. Garuu ergaa kiyya jalqabuun duratti namoonni viidiyoon kun isin bira ga'e duwit sheer godhuudhaan nama hunda biraan ga'a. Tarii nyaata sammuu isaaniif ta'a jedhee abdii qaba. Rabbiin quraana keessatti ayata hiree namaa dubbattu yeroo 123 deddeebisee dubbate. Ayanni tun hundumti isiituu hin hidhamne ati dalaguu fi tattaaffii guddisuu fi fiiginsa baay'isuu ni miti. Wanti ayanni tun irratti hidhamte fedha rabbiitii fi rabbi sodaatuu qofaani hiree kan argattu jetti. Mee fakkeenyaaf ayata garii isiniif haa kaasu. Allahu yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir. Ani abbaa'uu fi fedhetti rizqii kiyya hin bal'isaa jedha. Asirratti ibalutu siif kenna hin jenne rabbiin. Biiroo keessatti namni fira keetii dalaguudhaan yookaan waliigaluudhaan hiree kana argatta hin jenne. Fedha kiyyaan argattaa jedhe. Ayata biraa keessattis rabbiin maal jedha? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Nama ana sodaatee jedhe bahiinsa isaaf taasisaa jedha rabbi. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bakka inni hin yaadneen isaaf kennaa jedha. Aakhiru zamaan kana namni rabbii isa uume dhiisee nama akka ufii kana jaalata. Akka waan namni sun rizqii wayii isaaf kennu. Kanaafuu ati rabbi sodaatuu fi fedha rabbii irratti hundaa'e gaafa kana waan rabbi siif qoode hin dhabdu.